Nama isa tuquudhaan jiruun keenya barbadaa'uutu jiram of eeggataa waliis haa eeggannu dhaamsa qalbii onnee miiliyoonotaa tuqe Ustaaz Ibsaa Hassan imimmaan dhoksaa masjida al-Haram keessa yoo naannoftu utubaa jalatti namoota akkanaa argitan warra gumguma namni hin dhageenye kan garuu aaduun du'aa'ii isaa arshiitti dhagahamu imimmaan ija ummataa jalaa dhokatee dhangala'u sun gadda osoo hin taane jaalala kophummaa keessatti rahmaa waliin qabaniidham ati utubaa jala dhokatee kan booyu sitti fakkaatam inni garuu balbala samii rukutaa jiram imimmaan iccitii utubaa masjidaa duubatti lola'u iyya lafa irratti hin dhaga'amne garuu arshii biratti deebii qabuudham namni ummata keessa dhokatee rabbitti booyu addunyaa of harkaa qabam qabeenya hin mul'annem Rabbiin gabroota isaa warra jaallatu ummata keessa dhoksee qabam huccuu isaanii irraa utuu hin taane amalaa fi gadof qabummaa isaanii irraan isaan beektam isaa warra lafa irratti hin beekamne garuu samii keessatti maqaan isaanii guyyaan dubbatamuudha. Yeroo ati namoota jala dhokattee rabbitti waa himattu ati hiyyeessaa miti ati hunda caalaa sooreessam sababni isaas ati isa kadhattu sana malee homaa takka akka hin qabne mirkaneessitee jirta gaafa kana ati waan hunda qabda dhugumatti rabbiin gabroota isaa warra akkasii gidduu keenya facaasee qaba waraana dhokatee dhahu namoota ijaayyuu laalan laafaa fakkaatan yoo harkaan qaban harki isaanii huqqina irraa nama hooqu kan garuu yaa rabbi yoo jedhan maal feetaa kan rabbiin jedhuutu nu keessa jiram nama isa tuquun jiruun keenya barbadaa'uutu jira waraana dhokatee dhahu rabbiin nu keessaa qabam eenyuun akka nyaatamtu hin beektu of eeggataa wal eeggataa haa jiraannuun dhaamsa halkan ramadaana 29ffaatiin barreessaan Ustaaz Ibsaa Hassan yookiin qilleensa Nasrii Buubbisee.